dhukkuba busaa balleessuuf namni hundi itti duulaa akka qabu hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa dhaaman. Torbeen dhukkuba busaa qindoomina biiroo fayyaa Oromiyaatii fi waajjira eegumsa fayyaa godina Wallagga Bahaatiin magaalaa Naqamteetti kabajameera. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa yeroo ammaa dhibeen busaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti baay'inaan mul'achaa jiraachuu kaasanii miidhaa dhukkubni busaa dhaqqabsiisu hir'isuudhaaf tola ooltota 5,700 ol hojiitti bobbaasanii hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Ji'oottan afran darban keessatti namootni mallattoo qaban miliyoona 5.6 ta'an qoratamanii namootni miliyoona 2.5 ol ta'an dhukkuba busaatiin qabaman wallaan argatanii jiru. Kana keessaas namootni 66,800 ol ta'an ciisanii yaalamanii jiru. Qulqullina tajaajilaa wallaansa dhibee kanaa mirkaneessuuf dhiyeessiin ga'aan akka jiraatuuf dhaabbata dhiyeessii qoricha biyyoolessaa dhaabbilee gargaarsaa fi biiroon keenya tarkaanfii guguddaa fudhateera. Ogeessota muuxannoo fi ogummaa adda addaa qaban gara godinaalee fi magaalotatti erguudhaan dhaabbilee fayyaaf waajjiraalee fayyaa sadarkaan jiran akka deeggaran taasifamaa jira. Bakka adda addaatti wal fakkaachuu baatus ji'oottan afran darban keessatti hojiin bakka hormaata bokkee busaa dhabamsiisuu miliyoona 4.4 meetiri square ol ta'u hirmaannaa uummata miliyoona 2.2 oliitiin hojjetamaa jira. Yeroo kana keessatti hojiin barnoota fayyaa uummata miliyoona 11 ol ta'aniif kennamaa jira. Godinaalee hojii kanaan fakkeenyummaa gaarii qaban har'a nu waliin waan jiraniif muuxannoo gaarii walirraa arganna jedheen amana. Xumura irratti weerara busaa to'achuun ga'ee hunda keenyaa akka ta'e irra deebi'ee isin yaadachiisaa. Ogeessitoonni fayyaa amanamummaa fi itti gaafatamummaa guddaadhaan jabaattanii hawaasa keenya akka tajaajiltan imaanaan isiniin jedha. Hubannoo ga'aa fi kutannoodhaan hundi keenya dhukkuba kana dhabamsiisuuf yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dandeenya jechaa marii gaariin isiniif hawwaa galatoomaa. Iddoota wal hormaata bookee busaa dhabamsiisuu dadhabuu, agoobara siree sirnaan fayyadamuu dadhabuu fi dhiyeessiin dhaabbilee fayyaa sadarkaa barbaadamu gahuu dhabuun rakkoolee hammaachuu dhibee busaatiif sababa ta'uu bulchaan godina Wallagga Bahaa Waaggaarii Nagaraa himan. Godinni dhiya Oromiyaa irra warri jiru Wallagga Bahaas dabalatee iddoowwan dhibeen busaa bal'inaan itti babal'achuu danda'u keessaa tokko akka ta'an hin beekamu. Sababni isaa maali yoo jenne lafoota gammoojjii hedduu qabna. Gammoojjii qofatu tun ta'e rooba bal'aas qabna jechuudha. High rainfall area irra jirra. Kanarraa kaane tatamsa'inni dhibee busaa nu biratti bal'achuu danda'a kallattii jedhu qabatamee babal'ina inni saffisa guddaatiin ji'a caamsaa darbee jalqabee geggeessu kan irratti xiyyeeffatamee taaksfoorsiin kun walitti fufiinsaan hawaasa keenya dammaqsuudhaan dhaabbileen fayyaa keenya gahee isaanii akka ba'an gochuudhaan koreen dhimmi isaa laallatu immoo sosochii uummataatiin hubannoo qabsiisuu keessatti gahee isaa akka ba'u gochuun hundinuu hirmaannaa hawaasaa fidee dhibeen kun akka salphatu gochuudhaan haalli ittiin hojiin bal'aan itti xiyyeeffatamee sadarkaan hojjetamaa ture. Hojiin kun gamtokkee qofaan utuu hin ta'in sosochii hirmaannaa uummata bal'aatiin hunduu naannoo isaa ilaaluudhaan hunduu naannoo isaatiitti xiyyeeffachuudhaan dhibee busaa bifa addaatiin nutti dhufe kana hojii lubbuu baraaruuf hojii dhibee kana gadi buusuu keessatti xiyyeeffannaa hanga ammaatti bifa adda addaan gootaniin qooda fudhattoota addana jirtan hunda keessan illee isin galateeffachuun barbaada. Al tokko akka of galateeffattan kaasuun barbaada. Fayyaan yeroo jedhamu akka walii galaatti fayyaan qindoomina seektaroota waliin ta'ameedha kan hojjetamu. Kanaaf immoo dhibeen busaa akkuma beeknu barana amala isaa fi haala wal hormaati isaa yeroo ilaallu
kan duriirra akka haaraa ta'e yookiin amala duriirraa adda ta'ee jira. Kana ittisuuf immoo namootiin yookiin hawaasni bal'aan waa'ee sanaa beekee hubatee irra deebi'ee tooftaa yookiin malamaltee ittiin dhibee sana ofirraatti ittisaa deeman sana bakka wal hormaataa sana balleessuun sun yoo jira. Namoonni mallattoo busaa qaban akka yaalamaniif hojiiwwan hedduun hojjetamaa jechuudha. Hospitaala Giddaa Ayyaanaa wajjinis taanee hojiiwwan baay'ee hojjechaa irraa jechuudha. Garuu busaan ammayyuu rakkoo fayyaa hawaasaa aanaa keenyaa ta'ee jira jechuudha. Keessumaa waan ta'eef ammayyuu xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudha. Kanaaf akka godina keenyaattis akka aanaa keenyaattis hojiiwwan qindoominaan kan biiroo fayyaa wajjin hojjetamanis jiru. Isa cimsinee itti fufuudha jechuudha. Keessumaa hojiin kun hojii seektara fayyaa duwwaa milkaa'u miti waan ta'eef qaamolee qindoominaa taaksii foorsii sadarkaa hin jiran cimsinee hojiitti galchuudhaan ittisuu ni dandeenya jechuudha gara fuulduraatti waan ta'eef keessumaa busaa yeroo kabajnu kabaja torbee busaa akka aanaa keenyattis kabajaati turre. Sana yeroo jennu tokko hirmaannaa hawaasaa akka dabaluuf waa'ee busaa akka yaadannuuf jechuudha. Manneen barnootaa irratti keessumaa barataan oomishtummaan akka dabaluuf barnoonni akka baratamuuf dhibeen busaa ittisuun baay'ee murteessaa waan ta'eef yeroo busaa kabajnutti wantoota kana yaadachuu qabna jechuudha. Namoonni mallattoo busaa qaban immoo ariitiidhaan dafanii dhaabbata fayyaa dhiyootti akka deeman gochuun baay'ee murteessaadha. Hawaasi bal'aan yoo eegne waajjira fayyaadhaan qaama seektara fayyaadhaan duwwaa dhabamsiisuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf rakkoon isaan inni mul'achaa jiru hawaasa keessattidha. Maaliin mul'achaa jira? Bakki wal hormaata bookee busaa kun kan isheen wal hortu hawaasa keessatti jechuudha. Mana namaadha, gibbii namaadha, magaalaa namni keessa jiraatudha. Kanaaf namni yoo magaalaa isaa qulqulleeffate, yoo gibbii isaa mooraa isaa keessa qulqulleeffate, balbala isaarraa kaasee qulqullina isaa yoo eeggate bookeen busaa kun dhabamamuu dandeessi waan ta'eef bookee busaa kana dhabamsiisuu irratti xiyyeeffannee yeroo gabaabduu kana keessatti weerara keessa akka baanu, weerara busaa kana keessa akka baanu kan jedhu hawaasa kanaaf dhaamsan qaba.